Kana keessatti isa ati dura jalqaba kaastee wajjiniin amma weellistoonni Oromoo callisuun taatu sirrii miti warri jedhan jiruuniin maal jettame irra deebite kanarra? Weellistoonni Oromoon callisa warra jedhaniif Oromoon akkas nuun hin jenne. Warra YouTube'n daldalutu akkas jedhe. Oromoon sirba keenya dhaggeeffatee hin quufne. Wanti walleemtuu nutti nafne. Weellistoota Oromoo hedduutu sirbe. Warri na caccaalan hedduutu mata duree garaagaraa irratti sirban. Eebbisa addunyaa irraa kaasee Usmaa yoo Muusaa irraa kaasee warra akkas jedhan nuti baraan sirbaan baanu warra akkas jedhaniif. Inni kaleessaayyuu waan sanaa olii caala waan ta'eef warri weellistoonni Oromoo wallee dhaaban jedhuuf maal hedduu isaaniis sirbaa jira. Dirqama caalaa bultumee yookaan Hacaaluu Hundeessaa sirbuun qabu. Kan sirbaa jiranis wallee sirbaa jiru. Kan ammoo kan jechaa jiru fakkeenya weellistootuma ta'anii warra Facebook irratti nan arga. Weellistoota ta'anii dhaamsa weellistoota Oromootiif warri jedhan jiru. Eenyutu eenyuuf dhaamsa dhaamu? Innis weellisaadha waan ta'eef gabbaa'ee sirbuudha. Dirqama eebbisa addunyaa boollaa keessa sirbuun qabu. Dirqama Usmaa yoo Muusaa ta'uun qabu. Dirqama Nuhoo Goobanaa irraas ka'ee sirbuun qabu. Jechoota kanaan duraatiin jijjiiramni yoo dhufe yoo uummata keessatti jijjiiramni akkamiitu dhufe? Warra akkas jedhan warra kaleessa sirbaan biyya bilisoomsitu nuun jechaa turetu har'a waan akkasii haasaa jira. Nuun of fuulduraan qabiina ofii of danda'aadha. Warra akkasiiti.